Kamooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Filannoo marsaa torbaffaa barana adeemsifamuuf qarshiin biiliyoonni 10 ramadamuun ibsame. Filannoo marsaa torbaffaa bara kana milkeessuuf ministeerri maallaqaa fi dinagdee baajata kanaaf barbaachisu qarshii biiliyoona 10 ol ramaduu ibse. Filannoo kanaan wal qabatee dhaabbileen miidiyaa odeeffannoo uummataa giddugaleessa godhatanii hubannoo uuman akka tamsaasanis dhaamameera. Dhimma filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa kana ilaalchisuun hooggantuun waliigalaa boordii filannoo Itoophiyaa Aadde Melaatwarqi Haayiluu akka himtetti boordichi qophii filannoof taasisaa jiruun seera dhaabbilee teekinooloojii iftoominaa fi amantummaa uummataa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Boordichi addatti hirmaannaa shamarranii qaama miidhamtootaa dargaggootaa fi biyya keessaaf xiyyeeffannoo kennuunis hojjetaa jira jedhaniiru. Bara kana boordii filannoo biyyaalessaa galmee filannoo karaa dijitaalawaa taasisu yoo homan kanaafis buufata dijitaalaa bal'isuuf sirnaan hojjetaa jira jedhaniiru. Baankiin Awwaash barana bu'aa qarshii biiliyoona 25 argachuu ibse. Baankiin Awwaash bara kana gama waraawwii bara darbe taasisuun bu'aa qarshii biiliyoona 25 qabxii ijaa argachuu ibse. Walumaa galatti ammoo qabeenyi baankii Awwaash qarshii biiliyoona 442 gahuu isaa himeera. Baankichi kana kan ifoomse sanbata darbe yaa'ii idilee 30ffaa ta'een yoo ta'u bu'aa kana kan bara darbeen yoo wal madaalchisan dhibbeentaa 137 akka caalu walgahii kana irratti baniinsa kan godhan hojii gaggeessaa baankii Awwaash Obbo Tsahaay Shifarraadha. Baankiin Awwaash kana kan argate maamiltoota gara miiliyoona 15 horachuun yoo ta'u damee isaa ammoo 989 geessiseeras jedhame. Oduu keenya xumuraatiin naannoo Somaaleetti piroojeektiin gargaarsa jireenya baqattoota fooyyessuuf oolu karaa gamtaa Awurooppaa ramadame. Koomishiniin gamtaa Awurooppaa walta'iinsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun jireenya buqqaatota naannoo Somaalee jiran fooyyessuuf maallaqa yuuroo miiliyoona 14 ramaduu isaa hime. Piroojeektiin kun naannoo Somaalee bakka addaa qabir biyyaa bakka jedhamutti jiruu isaanii deebisanii ijaaruu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u buqqaatota 20,000 oliif jiraattota naannichaa fayyadamaa taasisa jedhameera. Piroojeektiin kun mana gatii madaalaa ijaaruu, mana fincaanii fi waliinii fi bakka qulqullina baqattootaa kan ta'u ijaaraas jedhame. Nagaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nagaan nuuf tura.